hiriyaa koo waliin galaana irratti gargar baane. Ani maqaan kiyya XY kanin jedhamu kanan dhaladhee guddadhee godina Baalee keessatti yeroo ta'u dhaladheen umuriin koo yeroo waggaa 2 ta'u abbaa kiyya addunyaa kanarraa kanan dhabee fi harmeen kiyyas waggaa 7 yeroo taatu kan na jalaa boqottedha. Abbaan kiyya erga boqotee booddee harmeen kiyya haga humna ishee ana tokkicha ilma ishee guddisuuf bu'aa bayii jireenyaatu dabarsaa jirtu. Isheenis gara abbaa koo deemuun ishee rakkoo fi godaannisa guddaa jireenya koo gara fuulduraatti akkan muuxadhu na taasise. Maatiin kiyya yeroo addunyaa kanarraatii boqotan lafas ta'e mana qabeenya kamiyyuu horatanii naaf kaahanii deemanii waan hin qabneef erga harmeen koo duuteeti bakkan galuu fi bakkan jiraadhu dhabeen namoonni ollaa maatii kiyyaa turan mana isaaniitti ol na fudhachuun yeroof hojii loon tiksuu fi ji'oota muraasa booddee immoo otuu umuriin koon gahiin lafa na qochisiisuu eegalani. Anis hojii humnaa gurguddaa baachaa otuman haala kanaan jiraachaa jiru maatii anaan guddifachaa jiraniin qarshii naaf kaffalanii fi midhaan dheedhii anaatiif laatan dhiisanii gara mana barumsaatti akka na ergan gaafachuun hojii isaaniis dabaree barumsa koo booddeen akkan isaanii fi hojjedhu irratti walii galeen bara 1995 kutaa 1ffaa mana barumsaan gale. Abdii fi jireenya koo boriif maatii fi hiriyaa firaa fi aantee ittiin of abdadhu waan hin qabneef anis barumsa koo kutaa 1 hanga 7tti barattoota ciccimoo mana barumsaa sana keessaa ta'een badhaafamuun kaayyoo kiyya galmaan ga'uuf abdii guutuun barachaatiin ture. Haa ta'utii garuu yeroo manni barumsaa cufamu yeroo hundaa barattoonni qabxiidhaan qaxalee ta'an badhaasa mana barumsaa isaaniirraa maatii isaanii waliin deemanii waan fudhataniif anaaf garuu guyyaan kun guyyaa itti firii koof gammadeen maatii koo gammachiisu otoo hin taane guyyaa itti gaddaan guutameen qofaa kiyya deemeen badhaasa fudhadhu ture. Kana keessa darbee mana ani jiraadhuu fi maatiin ani hojjedhuu fi biraa nyaata kiyyallee quufee waan hin nyaanneef keessumaa dabareen keenyi sa'aatii booda yeroo ta'u anaan baay'ee otoo na beela'uu faraqaa galgalaan baradha ture. Bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barumsi kutaa 7 olii ganda keenya keessa waan inni hin jirreef gara magaalaa xiqqoo naannoo keenyatti argamtu deemuun nama na gargaaru waan hin qabneef mana xiqqoo kireeffadheen dabareedhaan otoon baradhu dabareedhaan otoon hojjedhu jireenya kootti fufe. Otuma haala kanaan jireenya koo sochoofachaan jiru dhuma waggaa booddee manni barumsaa cufamee hunduu gara qe'ee maatii isaatti waan galuuf animmoo yeroo sana cimee hojjechuun qarshii haga tokko kuufachuun eegale. Barumsa kootti baay'ee cimaa fi barattoota dorgomtoota keessa jiraadhus haalli jireenya koo dorgommii addaa keessa waan tureef bara 2005 qorumsa maatirikii qoramee qormaata kiyyaanis firii gaarii fidus maallaqa hedduu waan hin horadheef barumsa kiyyatti akka ittiin fuufneef qormaata natti ta'e. Yeroo hedduu carraan jireenyaa al takkaa qofa waan argamtuuf anis tarii yoon barnoota kanatti itti fufee yuunivarsiitii galee namni na barsiisuu fi na deeggaru argamuu waan hin dandeenyeef barnoota asuma irratti dhaabeen suuqii hamma humna koottis naannoo keenyatti banadheen daldaluun eegale. Hojiin daldalaas yeroo gabaabaa keessatti naaf milkaa'uun abbaa maallaqa guddaas ta'ee manas nan bitadhe. Kan duraan nyaatallee quufee nyaadheen hin beekne rabbiif galanni haa ta'uutii harki kiyya namaafuu hafee maatiiwwan yeroon baradhutti otuman rakkadhuullee na barsiisaa turan gargaaruus nan eegale. Osuman haala kanaan jiraachaa jiru dargaggeessi hiriyaa koo tokko biyya Saawud Arabiyaatii gara magaala keenyaa deebi'ee dhufe tokko ka'ii biyya kana keessa hin jiraatiini biyya Awurooppaa yoo deemte jireenya kee haalaan fooyyeffachuu waan dandeessuuf bakka kana deemuufis maallaqa gahaa waan qabduuf haa deemnu naan jedhe. Anis kanaan duratti jiruu kiyya biyyuma kanaa fooyyeffachuu malee biyya hambaa deemeen jireenya koo nan fooyyeffadhaa jedheen yaadee fi xiinxalees waan hin beekneef guyyaa biraatti isa beellameen gadi buusee ol baaseen erga yaadee booda tole ni deemna jedheen suuqii kiyya bakkuma jirtutti dhiiseen imala koo isa waliin bilisaan gara Liibiyaatti godhe. Ani
kanaan duratti biyyaas ba'ee waan hin beekneef hiriyyaan kiyya garuu tartiiba gara biyya Liibiyaa deemanii tokko lamaan gadi fageenyaan waan beekuuf Rabbis imala keenya nuuf laaffisee guyyaa 9tti biyya Liibiyaa seenne. Umriin kiyya yeroos xiqqaallee waan tureef seenaa imalaa namoota hedduu yeroon dhagahu maaliif biyya koo dhiiseen ba'e jechuun koo homaa waanuma hin oolles ture. Turtii keenyaanis ji'a 2 guutuu biyya Liibiyaa keessaa erga turree booddee hawwiin keenyi galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamurree ardii Awurooppaa keessaa seenuu waan na ta'eef anaa fi hiriyyaan koos doonii yaabbannee galaana irratti gargar baanus Rabbi nuuf milkeessee biyya Awurooppaa nagumaan seenne. Inni UK yeroo galu anis biyyuma ollaasaa carraan jiru nageesse. Otuu yeroo ammaa kanatti harmeen kiyya lubbuutiin jirti ta'ee miilla ishee gadi jedhee dhiqee waan isheen barbaaddu hawwii ishee godhee fi anaaf yeroo ammaa kana hawwii kooti ture. Haa ta'uti hojii fi kennaan kan Rabbiiti waan ta'eef harmee koof Rabbi lubbuu ishee jannata keessa akka naaf kaahuu naaf kadhadhaa jecha dhaamsi ani isiniif dhumarratti qabu jiruu fi jireenya keessan keessatti dhalli namaa karaa kamii fi maaliif akka isinitti dhufuun beektanii. Inni tokko beela'ee wanta nyaatu dhabee yeroo isin gaafatu waan qabdan irraa obboleessa keessanii firuu gonkumaan dagatiina. Tarii nutti fakkaatee jireenyi guyyaa har'aa jiraachaa jirru lafa kanarratti bara baraan haala kanaan gammannee kan jiraachaa hafnu nutti fakkaachuu ni danda'a. Jireenyi garuu geengoo waan na taateef guyyaa tokko namni gammade guyyaa tokko gadduunsaa waan hin oolleef guyyaa gadditan namni akka garaa isinitti hin jabaanneef guyyaa gammachuu keessanii isa gaddeeru yaadadhaa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Jiruu fi jireenya koo keessatti rakkoo fi gadadoo guddaa dabarsus garaa qulqulluu fi fakkeenyummaan hojjechaa waanan tureef Rabbis amaatii koo lafa naa hin buusne. Isinis bakka deemtanii fi waan hojjettan hundumaatti garaa qulqulluu fi amanamummaan kan kooti jettanii waan hundumaa yoo hojjettan carraama kanatu sin gaha. Waa'ee Awurooppaarraa nagaat galatooma.